Akkam jirtu daawwattoota keenya kun oduu afaan Oromoo TV Saatirraa isiniif darbuudha. Angalaani Tarreessaati. Guyyaadhaan gaddaa gargara kan mootummaa wayyaaniitiin qabamanii hidhaman Dr. Mararaa Guddinaa qabeenyi isaanii humna tika mootummichaan akka saamame maatii isaanii irras miidhaan qaamaa akka ga'e beekameera. Pirezidaantiin Paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa afeerraa Paarlaamaa Awurooppaatti Beeljeem Biraazilitti waa'ee haala qabiinsa mirga namoomaa yeroo ammaa Itoophiyaan keessa jiru ilaalchisuun miseensota Paarlaamaa Awurooppaa wajjin tibbana waan mari'ataniif mootummaa wayyaaniitiin yommuu qabaman manni jireenyaa isaanii loltoota mootummaa meeshaa waraanaa hidhatan baay'eedhaan marfamee akka ture namoonni ijaan argan dubbatan. Sababni Dr. Mararaan hidhamaniif labsii yeroo hatattamaa darbuun hoogganaa Arbanyoos Gimboot Sabaat Profeesar Biraanuu Naggaa wajjin waltajjii tokko irratti argaman kan jedhu akka ta'e himameera. Haala qabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessa jiruuf ragaa akka ba'aniif Paarlaamaan Awurooppaa Dr. Mararaa Guddinaa, Profeesar Biraanuu Naggaa fi Atileet Fayyisaa Leellisaa afeeree ture. Dr. Mararaan kan afeeramanii fi waltajjii tokko irratti kan argaman afeerraa Paarlaamaa Awurooppaatiin ta'ee osoo jiru mootummaan Itoophiyaa maaliif sababa kana dhiyeessee akka isa hidhe gaaffii guddaa ta'ee jira. Dr. Mararaan yeroo ammaa mana hidhaa Maayikilaawwii jedhamuun beekamu keessatti hidhamanii akka jiran gabaafamaa jira. Dr. Mararaan haala qabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisuun ragaan ba'an mootummaa Itoophiyaa akka hin gammachiisne himameera. Miseensi Paarlaamaa Awurooppaa Aanaa Maaree Goomes gama isaaniitiin oduu hidhamuu Dr. Mararaa yeroo dhagaan baay'ee akka rifatan BBC'tti himaniiru. Gamtaan Awurooppaa mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii cimaa fudhachuuf akka yaalan himaniiru. Mootummaan Itoophiyaa paartilee siyaasaa uummata Oromoo bakka bu'an uummataaf dubbatan diiguuf karoora yeroo dheeraaf karoorfateen miseensota Paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo baay'ee hidhee jira. Yeroo ammaa pirezidaantii paartichaa Dr. Mararaa fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee miseensonni koree hojii raawwachiistuu paartichaa irra caalaa manneen hidhaa mootummaa wayyaanee keessatti dararamaa jiru. Dr. Mararaan gara mana hidhaa Maayikilaawwii geeffamuudhaan duratti mana isaanii keessatti sa'aatii 6 ol to'annoo humna tika wayyaanee jala oolanii qabeenyi isaanii sakatta'amaa akka ture beekameera. Humni tika mootummaa wayyaanee qarshiidhaaf qabeenya adda addaa mana Dr. Mararaatti kan saaman yoo ta'u dargaggoota isaan guddisan lamas hidhuun barameera. Namoota Dr. Mararaatti dhiyaatan irraa akka barametti biyya Awurooppaatti yemmuu deebi'an akka hidhaman beekaa biyyatti galan jechuun dubbatu. Yemmuu Dr. Mararaan biyya Awurooppaa turanis miidiyaa mootummaa wayyaaneetiin duulli maqaballeessuuf yakkuu akka isaan irratti geggeeffamaa ture ni beekama. Dr. Mararaa Guddinaa bara mootummaa dargii waggaa 7 oliif mana hidhaa keessa turuun isaanis waan yaadatamuudha. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni barnoota saayinsii fi aadaa addunyaa yookiin yuuniskoon sirna gadaa uummata Oromoo waggoota hedduuf karaa dimokiraatawaan dhalootaa gara dhalootaatti darbaa dhufe galmee hambaa addunyaa irratti galmeesse. Yuuniskoon walgahii 11ffaa tibbana magaalaa Finfinneetti taa'een sirna gadaa uummanni Oromoo karaa aadaatiin ittiin bulaa turee fi dagaagina dimokiraasii yeroo ammaa addunyaan irra geesseef ka'umsa ta'e kana galmee hambaa addunyaa irratti kan galmeesse uummanni Oromoo sirna dimokiraasii osoo hin jalqabin dura sirna gadaa madda dimokiraasii fi bulchiinsaa ta'een rakkoo tokko malee aangoo waliif dabarsaa ture waan ta'eef yuuniskootti galmaa'uu danda'eera. Sirni gadaa ijaarsa sirna dimokiraasii yeroo ammaa addunyaan irra geesseef gumaacha guddaa akka gumaache hayyoonni ragaa bahanii jiru. Sirni bulchiinsa gadaa uummanni Oromoo osoo akka ammaa teknooloojiin hin babal'atin dura aadaa, duudhaa fi beekumsa qabu dhalootarraa gara dhalootaatti akka darbuuf gargaareedha. Sirni gadaa sirna cimaa amantii, siyaasa, aadaa fi sirna walitti bu'iinsi ittiin furamuu qaba. Kana malees kabajamuu mirga dubartootaa fi mirga namoomaa kan haammate ta'uunsaa beekamaadha. Uummanni Oromoo eegumsa naannoof xiyyeeffannaa kennuun qabeenya uumamaa kunuunsuun barbaachisaa fi murteessaa akka ta'e sirna gadaa isaatiin labsachaa tureera. Akkaataa sirna gadaatiin abbaan gadaa waggoota 8 kan muudamu abbaan gadaa muudamus abbootii gadaa biroo fi uummataa wajjin ta'uun haala yeroo irratti hundaa'uun murtiiwwan adda addaa dabarsa. Sirni gadaa hambaa addunyaa ta'ee yuuniskoon akka galmaa'uuf hayyoonni Oromoo, abbootiin gadaa fi hawaasni Oromoo gahee guddaa gumaachaniiru. Walgahii yuuniskoo 11ffaa magaalaa Finfinneetti taa'ame kanaan hambaaleen biyyoota 10 hambaa addunyaa ta'uun yuuniskoodhaan galmaa'aniiru. Abbootiin qabeenyaa biyya alaa kan Itoophiyaa wajjin walqixa liqii akka argataniif imaammanni liqii akka irra deebi'ee sirreeffamu himame.
Boordiin Investimentii Ministeera Muummeetiin hoogganamu murtii dhiyeenya kana baankiin misooma Itoophiyaa murteesse diiguun dureeyyoonni investimentii ililii kuduraa fi muduraa irratti bobba'an dureeyyoota biyya keessaa wajjin walqixa liqii akka argataniif murteessuusaa miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Qajeelfamni baankii misooma Itoophiyaa duraanii abbootii qabeenyaa biyya alaa hojii investimentii irratti bobba'uuf barbaadan baasii investimentichaa 50% akka of danda'an kan murteessu ture. Qajeelfamni mootummaan bifa haaraan qopheesse kun abbootiin qabeenyaa biyya alaa hojii investimentii irratti akka hin bobbaaneef gufuu itti ta'eera jedhame. Abbootiin qabeenyaa biyya alaa Itoophiyaa keessatti damee ililii kuduraa fi muduraa irratti bobba'uu barbaadan baasii investimentichaa 25% of danda'an 75% immoo mootummaa irraa liqeeffachuu akka danda'an waajjirri ministeera muummee murteesseera. Baankiin misooma Itoophiyaa kaampaaniiwwan faayidaan addaa kennamaa fi ture sharafa biyya alaa hanga barbaadamu argamsiisuu hin dandeenye jechuun carraa addaan liqii argatan akka hafu murteesse. Bara darbee daldala alaa irraa galii daalaara biiliyoona 5 argachuuf karoorfame keessaa walakkaa qofti akka argame ragaan ministeera daldalaa ni mul'isa. Galiin daldalaa biyyattiin argattu waan irrateef kuusaan sharafa biyya alaa baay'ee xiqqaataa dhufeera. Kun immoo guddina diinagdee biyyattiif balaa guddaa akka ta'e ogeeyyoonni diinagdee tilmaamaniiru. Baankiin misooma addunyaa gamsaaniin galiin daldala alaa irraa argamu waan xiqqaateef diinagdeen Itoophiyaa 6% qofaan guddachuu danda'a jedheera. Mootummaan Itoophiyaa garuu bara kana diinagdee biyyattii 12% guddata jechuun tilmaama baankii addunyaa irraa fagaate tilmaameera. Oomishaalee kaampaaniiwwan wayyaanee itti fayyadamuu dhiisuun ammas cimee itti fufee jira. Uummanni Amaaraa tarkaanfii oomishaalee kaampaaniiwwanii fi qabeenya wayyaanee ittiin fayyadamnu jedhee jalqabe cimsee itti fufee jira. Kun immoo qabeenya wayyaanee akka malee miidhaa jira jedhame. Uummanni Amaaraa magaalota gurguddoo naannicha keessa jiraatu qabeenya wayyaanee kan akka biiraa daashin, biiraa raayyaa, simmintoo masaaboo fi baasii salaam itti fayyadamuu dhiisuun ejjennoo isaa cimsee jira. Baasiin salaam jedhamu tajaajila geejjibaa biroo irratti miidhaa qaqqabsiisuun damee geejjibaa olaantummaadhaan dhuunfachuuf tattaafachaa ture. Yeroo ammaa garuu tarkaanfii uummanni itti fayyadamuu dhiisuu fudhateen miidhamaa akka jiru ogeessonni damee geejjibaa irratti bobba'an isaatitti himaniiru. Baasiin salaam guyyaatti Finfinneedhaa gara magaalota naannoo Amaaraatti duraan yeroo 7 ol kan imalu yoo ta'u amma garuu gara 3tti gadi bu'ee jira. Magaalota akka Gondar, Baahir Daarii fi Dabra Maarqositti nama tokko osoo hin fe'in duwwaa deddeebi'aa akka jirus himameera. Tajaajila geejjibaa magaalaa Gondarii gara Finfinneetti baasiiwwan 4 kennaa tureera. Amma garuu baasii tokko qofaan tajaajila kennuuf yaalaa jiras jedhame. Tibbana immoo magaalota 3 keessaa nama 10 qofa fe'ee gara Finfinnee akka deeme namoonni argan dubbataniiru. Uummanni naannichaa qabeenya wayyaanitti fayyadamuun humna maallaqaa gabbisnee fi rasaasa ijoolleen keenya ittiin du'an hin binnuuf jechuun waadaa galeera. Uummanni naannoo Amaaraa yeroo ammaa kana waadaa qabeenya wayyaanitti hin fayyadamnu jechuun gale cimsee itti fufee jira. Ji'oota kurnan darban qofaan lammiileen Itoophiyaa 90,000tti dhiyaatan gara Yemenitti akka baqatan komishiniin koolugaltoota mootummoota gamtoomanii beeksise. Yemen waraana keessa waan jirtuuf haalli nageenya lammiilee Itoophiyaa gara biyyaatti baqatanii akka isa yaaddeesse dhaabbatichi beeksiseera. Bara darbees yeroo wal fakkaatutti lammiileen Itoophiyaa 70,000 caalan gara Yemenitti baqatanii akka turan dhaabbatichi beeksiseera. Yeroo waraanni biyyattii furmaata hin argannetti lammiileen Itoophiyaa 60,000tti lakkaa'aman baqachaa akka jiran dhaabbatichi himeera. Bifuma wal fakkaatuun ji'oota 10 darban lammiileen Somaaliyaa 17,000 gara Yemenitti akka baqatan Aljeeziraan dhaabbaticha wabeeffachuun gabaaseera. Lammiileen biyyoota lamaanii gara biyya Yemen waraanaan unkuramaa jirutti baqachuun isaanii rakkoo hamaa gaanfa Afrikaa jiru kan mul'isu akka ta'e qondaaltonni dhaabbatichaa dubbataniiru. Lammiileen gara Yemenitti baqatan kunniin sarbamuu mirga namoomaa fi dararaa adda addaaf akka saaxilaman qaamoleen garaagaraa beeksisaniiru. Dhaabbileen addunyaa rakkoo baqattootaaf furuuf yaalanis lakkoofsi lammiilee Itoophiyaa gara Yemenitti baqatanii xiqqaachuu waan hin dandeenyeef yaaddessaa akka ta'e himeera. Haalli Yemen keessa jirtu tasgabbaa'aa waan hin taaneef yeroo ammaa miidhaa lammiilee Itoophiyaa fi Somaaliyaa irra ga'ee beekuun akka hin danda'amne dhaabbatichi beeksiseera. Namoonni baay'een gara Yemenii fi biyyoota birootti wayita baqatan du'aa akka jiranis himameera. Ji'a darbee qofaa lammiilee Itoophiyaa dirqisiifamanii Yemenii gara Jibuutiitti ergaman 70 keessaa 20 ol akka du'an ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa namoonni gara biyyoota adda addaatti akka hin baqanneef naannoo daangaa irratti to'annoo cimsus lakkoofsi dargaggoota baqatanii xiqqaachuu hin dandeenye. Lammiileen Itoophiyaa baay'een gara biyyoota ollaatti baqachaa akka jiran dhaabbileen waa'ee dhimma baqattootaa irratti hojjetan beeksisaniiru.
Lammiileen Itoophiyaa dhibbootatti lakkaa'aman osoo baqachaa jiranii qabamanii Maalaawii, Taanzaaniyaa fi biyyoota Afrikaa kibbaa biroo keessatti hidhamanii akka jiran ni beekama. Qondaaltonni Itoophiyaa ministeerota jalqabee hanga sadarkaa aangoo gadaanaatti jiran tajaajiltoota wayyaanee akka ta'an himame. Obbo Girmaa Mangashaa Jarman Frankfurtitti sadarkaa qonsiila Itoophiyaatti itti gaafatama damee dhimma diiyaaspooraa ta'uun tajaajilaa kan turanii fi dhiyeenya sirna bulchiinsa mootummaa wayyaanee keessaa bahan. Akka Obbo Girmaan jedhanitti hojjettoota qonsiila Itoophiyaa keessa hojjetan irra caalaan Tigiroota. Miseensa paartii dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo ta'uun sadarkaa kanarra akka ga'an Obbo Girmaan isaatitti himaniiru. Jiraattota magaalaa Frankfurt keessatti sirna mootummaa wayyaanee 90% kan ta'an deeggaran Tigiroota akka ta'anis himaniiru. Deeggartoonni sirnichaa 10 immoo dhalattoota sabaaf sablammoota garaagaraa akka ta'an dubbatan. Itti gaafatamaa dhimma diiyaaspooraa wayita turan gabaasa sabaa lakkoofsa dabaluun dhiyeessaa akka turanis beeksisan. Kaayyoon dhaabbilee misoomaa sabaaf sablammootaa hundeessuuf kaayeffame akka hin milkoomnes dubbachuun naannoo sabaaf sablammoota kibbaa hundeeffamus hooggantoota malee miseensota ta'uu hin qabu jedhan. Waldaan misooma Tigraay garuu durumaanuu akka jirus himan. Oduun guyyaarraaf qabanne kanuma oduu biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Akkam jirtu daawwattoota keenya kun oduu afaan Oromoo TV Saatirraa isiniif darbuudha. Angalaani Tarreessaati. Guyyaadhaan gaddaa gargara kan mootummaa wayyaaniitiin qabamanii hidhaman Dr. Mararaa Guddinaa qabeenyi isaanii humna tika mootummichaatiin akka saamame maatii isaanii irras miidhaan qaamaa akka ga'e beekameera. Pirezidaantiin paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa afeerraa paarlaamaa Awurooppaatti Beeljiyeem Biraazilitti waa'ee haala qabiinsa mirga namoomaa yeroo ammaa Itoophiyaan keessa jiru ilaalchisuun miseensota paarlaamaa Awurooppaa wajjin tibbana waan mari'ataniif mootummaa wayyaaniitiin yommuu qabaman manni jireenyaa isaanii loltoota mootummaa meeshaa waraanaa hidhatan baay'eedhaan marfamee akka ture namoonni ijaan argan dubbatan. Sababni Dr. Mararaan hidhamaniif labsii yeroo hatattamaa darbuun hoogganaa Arbanyoos Gimboot Sabaat Profeesar Biraanuu Naggaa wajjin waltajjii tokko irratti argaman kan jedhu akka ta'e himameera. Haala qabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessa jiruuf ragaa akka ba'aniif paarlaamaan Awurooppaa Dr. Mararaa Guddinaa, Profeesar Biraanuu Naggaa fi Atileet Fayyisaa Leellisaa afeeree ture. Dr. Mararaan kan afeeramanii fi waltajjii tokko irratti kan argaman afeerraa paarlaamaa Awurooppaatiin ta'ee osoo jiru mootummaan Itoophiyaa maaliif sababa kana dhiyeessee akka isa hidhe gaaffii guddaa ta'ee jira. Dr. Mararaan yeroo ammaa mana hidhaa Maayikilaawii jedhamuun beekamu keessatti hidhamanii akka jiran gabaafamaa jira. Dr. Mararaan haala qabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisuun ragaan ba'an mootummaa Itoophiyaa akka hin gammachiisne himameera. Miseensi paarlaamaa Awurooppaa Aanaa Maaree Goomes gama isaaniitiin oduu hidhamuu Dr. Mararaa yeroo dhagaan baay'ee akka rifatan BBC'tti himaniiru. Gamtaan Awurooppaa mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii cimaa fudhachuuf akka yaalan himaniiru. Mootummaan Itoophiyaa paartilee siyaasaa uummata Oromoo bakka bu'an uummataaf dubbatan diiguuf karoora yeroo dheeraaf karoorfateen miseensota paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo baay'ee hidhee jira. Yeroo ammaa pirezidaantii paartichaa Dr. Mararaa fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee miseensonni koree hojii raawwachiistuu paartichaa irra caalaa manneen hidhaa mootummaa wayyaanee keessatti dararamaa jiru. Dr. Mararaan gara mana hidhaa Maayikilaawii geeffamuudhaan duratti mana isaanii keessatti sa'aatii 6 ol to'annoo humna tika wayyaanee jala oolanii qabeenyi isaanii sakatta'amaa akka ture beekameera. Humni tika mootummaa wayyaanee qarshiidhaaf qabeenya adda addaa mana Dr. Mararaatti kan saaman yoo ta'u dargaggoota isaan guddisan lamas hidhuun barameera. Namoota Dr. Mararaatti dhiyaatan irraa akka barametti biyya Awurooppaatti yemmuu deebi'an akka hidhaman beekaa biyyatti galan jechuun dubbatu. Yemmuu Dr. Mararaan biyya Awurooppaa turanis miidiyaa mootummaa wayyaaneetiin duulli maqaballeessuuf yakkuu akka isaan irratti geggeeffamaa ture ni beekama. Dr. Mararaa Guddinaa bara mootummaa Dargii waggaa 7 oliif mana hidhaa keessa turuun isaanis waan yaadatamuudha. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni barnoota waan irrateef kuusaan sharafa biyya alaa baay'ee xiqqaataa dhufeera. Kun immoo guddina diinagdee biyyattiif balaa guddaa akka ta'e ogeeyyoon diinagdee tilmaamaniiru. Baankiin misooma addunyaa gamsaaniin galiin daldala alaa irraa argamu waan xiqqaateef diinagdeen Itoophiyaa 6% qofaan guddachuu danda'a jedheera. Mootummaan Itoophiyaa garuu bara kana diinagdee biyyattii 12% guddata jechuun tilmaama baankii addunyaa irraa fagaate tilmaameera.
Oomishaalee kaampaaniiwwan wayyaaneetti fayyadamuu dhiisuun ammas cimee itti fufee jira. Uummanni Amaaraa tarkaanfii oomishaalee kaampaaniiwwanii fi qabeenya wayyaaneettiin fayyadamnu jedhee jalqabe cimsee itti fufee jira. Kun immoo qabeenya wayyaanee akka malee miidhaa jira jedhame. Uummanni Amaaraa magaalota gurguddoo naannicha keessa jiraatu qabeenya wayyaanee kan akka biiraa daashin, biiraa raayyaa, simmintoo masaaboo fi baasii salaamitti fayyadamuu dhiisuun ejjennoo isaa cimsee jira. Baasiin salaam jedhamu tajaajila geejjibaa biroo irratti miidhaa qaqqabsiisuun damee geejjibaa olaantummaadhaan dhuunfachuuf tattaafachaa ture. Yeroo ammaa garuu tarkaanfii uummanni itti fayyadamuu dhiisuu fudhateen miidhamaa akka jiru ogeessonni damee geejjibaa irratti bobba'an isaatitti himaniiru. Baasiin salaam guyyaatti Finfinneedhaa gara magaalota naannoo Amaaraatti duraan yeroo 7 ol kan imalu yoo ta'u amma garuu gara 3tti gadi bu'ee jira. Magaalota akka Gondar, Baahir Daarii fi Dabra Maarqositti nama tokko osoo hin fe'in duwwaa deddeebi'aa akka jirus himameera. Tajaajila geejjibaa magaalaa Gondarii gara Finfinneetti baasiiwwan 4 kenna saayinsii fi aadaa addunyaa yookiin UNESCOon sirna gadaa uummata Oromoo waggoota hedduuf karaa dimokiraatawaan dhalootaa gara dhalootaatti darbaa dhufe galmee hambaa addunyaa irratti galmeesse. UNESCOon walgahii 11ffaa tibbana magaalaa Finfinneetti taa'een sirna gadaa uummanni Oromoo karaa aadaatiin ittiin bulaa turee fi dagaagina dimokiraasii yeroo ammaa addunyaan irra geesseef ka'umsa ta'e kana galmee hambaa addunyaa irratti kan galmeesse uummanni Oromoo sirna dimokiraasii osoo hin jalqabin dura sirna gadaa madda dimokiraasii fi bulchiinsaa ta'een rakkoo tokko malee aangoo waliif dabarsaa ture waan ta'eef UNESCOotti galmaa'uu danda'eera. Sirni gadaa ijaarsa sirna dimokiraasii yeroo ammaa addunyaan irra geesseef gumaacha guddaa akka gumaache hayyoonni ragaa bahanii jiru. Sirni bulchiinsa gadaa uummanni Oromoo osoo akka ammaa teknooloojiin hin babal'atin dura aadaa, duudhaa fi beekumsa qabu dhalootarraa gara dhalootaatti akka darbuuf gargaareedha. Sirni gadaa sirna cimaa amantii, siyaasa, aadaa fi sirna walitti bu'iinsi ittiin furamuu qaba. Kana malees kabajamuu mirga dubartootaa fi mirga namoomaa kan haammate ta'uunsaa beekamaadha. Uummanni Oromoo eegumsa naannoof xiyyeeffannaa kennuun qabeenya uumamaa kunuunsuun barbaachisaa fi murteessaa akka ta'e sirna gadaa isaatiin labsachaa tureera. Akkaataa sirna gadaatiin abbaan gadaa waggoota 8 kan muudamu abbaan gadaa muudamus abbootii gadaa biroo fi uummataa wajjin ta'uun haala yeroo irratti hundaa'uun murtiiwwan adda addaa dabarsa. Sirni gadaa hambaa addunyaa ta'ee UNESCOon akka galmaa'uuf hayyoonni Oromoo, abbootiin gadaa fi hawaasni Oromoo gahee guddaa gumaachaniiru. Walgahii UNESCO 11ffaa magaalaa Finfinneetti taa'ame kanaan hambaaleen biyyoota 10 hambaa addunyaa ta'uun UNESCOodhaan galmaa'aniiru. Abbootiin qabeenyaa biyya alaa kan Itoophiyaa wajjin walqixa liqii akka argataniif imaammanni liqii akka irra deebi'ee sirreeffamu himame. Boordiin Investimentii Ministeera Muummeetiin hoogganamu murtii dhiyeenya kana baankiin misooma Itoophiyaa murteesse diiguun dureeyyoonni investimentii ililii kuduraa fi muduraa irratti bobba'an dureeyyoota biyya keessaa wajjin walqixa liqii akka argataniif murteessuusaa miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Qajeelfamni baankii misooma Itoophiyaa duraanii abbootii qabeenyaa biyya alaa hojii investimentii irratti bobba'uuf barbaadan baasii investimentichaa 50% akka of danda'an kan murteessu ture. Qajeelfamni mootummaan bifa haaraan qopheesse kun abbootiin qabeenyaa biyya alaa hojii investimentii irratti akka hin bobbaaneef gufuu itti ta'eera jedhame. Abbootiin qabeenyaa biyya alaa Itoophiyaa keessatti damee ililii kuduraa fi muduraa irratti bobba'uu barbaadan baasii investimentichaa 25% of danda'an 75% immoo mootummaa irraa liqeeffachuu akka danda'an waajjirri ministeera muummee murteesseera. Baankiin misooma Itoophiyaa kaampaaniiwwan faayidaan addaa kennamaa fi ture sharafa biyya alaa hanga barbaadamu argamsiisuu hin dandeenye jechuun carraa addaan liqii argatan akka hafu murteesse. Bara darbee daldala alaa irraa galii daalaara biiliyoona 5 argachuuf karoorfame keessaa walakkaa qofti akka argame ragaa ministeera daldalaa ni mul'isa. Galiin daldalaa biyyattiin argattu